Beeksisa kitaaba hanga kee beekii? Namni of hin beekne kaayyoo isaa hin argu, of hin amanu, fuulduratti hin tarkaanfatu. Eeyyeen hanga kee beeki. Kitaabni abdii fi beekumsa hamilee namaa kakaasuudha. Barreessaan isaa Birraa Jamaal yookiin Birraa Inspire nama waggaa dheeraadhaaf hawaasa gorsaa, jireenya jechootaan jajjabeessaa, yaada haaromsaan tajaajilaa turedha. Eeyyeen kitaabni kun nama of dhabee of agarsiisa. Dargaggoota abdii kutatan kaayyoo haarawaa agarsiisa. Ani eenyu? Eeyyeen ani eenyu? Maal danda'a jedhee of gaafachuun akka jalqabu nama gargaara. Jireenya keessatti of ta'uu fi namoota fakkaachuu dhiisuun hammam akka barbaachisaa ta'e nama barsiisa. Barnoota ijoo kitaabichaa of beekuun injifannoo jalqabuudha. Dandeettii kee daangaa hin qabdu. Yoo of amante hojjattee jijjiiramta. Nama of ta'e qofaatu ofii ta'ee namaa ta'uu danda'a. Eeyyeen yaada kitaabni kun fuula hunda keessatti qabatee siif dhufaa jirudha. Yoo ati dargaggoo abdii barbaadu, nama jireenya isaa haaromsuu fedhu yookaan nama jechoota jajjabeessaa jaallatu taate, hanga kee beekiin kitaaba si'iif. Kitaaba kana dubbisuun of beekuu, of amanuu fi jireenya kee jijjiiruudha. Kitaaba hanga kee beekii filannoo keessan haa ta'u. Eeyyeen hanga keenya haa beeknu. Hanga ofii beekuun jireenya ofii mo'achuu gonfachuudha. Hanga keessan beekaa, hanga keenya haa beeknu.